daawwattoota keenya har'a qophii keenya giiftii showuu shamarran ciccimoo hojii isaaniitti milkaa'oo ta'anii qabannee isiniif dhiyaachaa turre. Har'allee qophii keenya har'aa keessatti shamarree cimtuu taatee hojii isheetti milkooftuu taate tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Bagana ganu ide. Bagana ganu. Chale kore jiru. Ega arra iyam tu taate qophii keenya giiftii show irratti waan argamteef guddaa galatoomii siin jenna. Sinillee galatooma. Tole gara gaaffii kootiitti darba. Saamiriin eenyudha? Eessatti dhalatte? Namooti sin beekne yoo jiraateef? Saamiriin kun waan wedha. Saamiriin kan isheen itti dhalatte Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti jechuudha. Chitan daladhi. Dambidollootti dhalatte. Ijoollummaan Dambidollootti akkam ture? Ijoollummaan Dambidollootti bareedaadha. Gaariidha. Gaariidha. Haala gaariin dabarsee jechaadha. Gaariin daddabarsine gaariidha. Namatti tola. Egaa hojii kana hojjechuutti gara hojii kanaatti akkamitti dhufteen ogummaa kana eessatti baratteen? Gara hojii kanaatti kan hin dhufe an Dambidollootti barachaa ture jechuudha. Kutaa 12 maatirikii naan dhufee ture. Maatirikii naan dhufee ture. Ani immoo duraanuma kaasee jechuudha. Ijoollummaa irraa kaasee ogummaa nan barbaadan ture. Ogummaa barachuus nan barbaadan ture. Barumsiisee dhufu dinnaan gara hojii kanaatti dabarte. Hojii kana ogummaa naaf fayyaasa jedhamutti gara hojii kanaatti darbe. Barachaa Hiwaan faashinii dizaayinar Bajjoo jedhamutti baradhe. Achitti baradhe, achitti nan baradhe hodhaa yookiis faashinii dizaayinarii uffata adda addaa irrattidha. Ashaangulliitii kana immoo kan inni fidee ofii kootiin kireet godheedha jechuudha. Darsiisa sababan qabuu fi kireet godhee ofiin fidee uumee hojjechaa jira jechuudha. Faashinii dizaayinerii irraati ati immoo ogummaa mataa keetii barbaaduudhaaf gara kana ogummaa mataa keetii kanaatti dhuftee jechuudha. Gara kanaatti dhufee jechuudha. Akkasittidha. Tolee namatti tola. Hojii kana hojjechuuf maaltu si kakaasee kaapitaala akkamii jalqabde gaafa jalqabde? Hojii kana kan kakaasee wanta horsiisaa fedhuma isaan qaban ture. Ogummaa barachuuf fedhuma isaan qaban ture. Fedhii sanarraan kan ka'e ofiin kireet godhee xinnoo see adda kan ta'u jechuudha. Amma namoonni baay'een faashinii dizaayinerii ijoollee qaqqaxalee jajjaboo baay'eetu jira. Ani immoo sanarraa adda kan ta'u kireet godhee ofii kootiin mataa kootii uumee kana kalaquu yookiis waan haaraa uumuu barbaadeenidha jechuudha. Kanaaf gara kanaatti dhufte. Gara kanaatti dhufe. Mee egaa gaafa namni tokko hojii jalqabu waan ittiin jalqabu isa barbaachisaa. Kaapitaala akkamiin gara hojii kanaatti dhufte? Ani immoo kaapitaalaan ittiin dhufe kaapitaala xiqqoodha. Waan kaapitaala utuu hin taane inni guddaan fedha qabaachuudha. Intarastii yookiis waan haaraa fiduudhaaf malee kapitaala irratti yoo ilaalle amanattis miti kapitaala xiqqoodhaan jalqabe. Gaamiti jechuudha. Yaadadha. Yaada qofa qabaachuudha. Kun galata rabbii.
Ay namatti tola kaapitaalatti dhugumadha. Namni yaada qabaatee naanii gara hojii kanaatti dhufuu fi fedhiidha wanti guddaan. Ay namatti tola gaariidha. Mi shamarran hojii kana eegaluudhaaf maal gochuu qabu? Ilaalchi shamarranii dhiiraa waliin maal fakkaata? Shamarran dhugaa dubbachuuf hojii kanatti galuu fi kanin jaadu yookiis kanin akka kootti kaa'uu fi shamarran murtoo qabaachuudha. Shamarran murtoo qabdi taanaan yookiis of taatuudha wanti tokko irratti fedha qabaattee murtootti gootee jennaan wanti dadhabame kamiyyuu hin jiru jedhanii yaadaan akka mataa kootiitti jechuudha. Naan milkooftaa fedha qabaattee yookiis murtoo keetii shamarraniif dhaamsa akkasii qaba. Hojii irratti maal ta'uu qabattee yaadda? Shamarran yeroo baay'ee fedhii hojii kireet gochuu irratti maal akka godhan tutee barbaada? Shamarran fedha qabaachuudhaan jalqabaa inni guddaa fedha qabaattee jennaan bakki nuti hin gaafne jira yaadu. Shamarran fedha qabaachuudha. Isatti aansee immoo murtoo waan tokko itti murteessitee jennaan waan nuti biraan gaafne hin jiru bakka. Deebisee immoo namootni baay'een hojii tuffatu. Bakka itti laatan shamarran bakka waan tokko itti laatanii jennaan wanti galma hin gaafneef hin jiru yaada akka yaadu. Kanaaf iddootti kennaa waan hojjettanitti iddoo itti laadhaa jedheen shamarraniif dhaamsa dabarsa jechuudha. Tolee egaa erga akkasitti namni jireenya jiraatu keessatti haala garaagaraa dhufu keessatti karaa kanaas ta'u mudannoo garaagaraa qabamee mudannoon qaba. Mudannoon kun kana waan jettu jireenya keessatti yoo jiraate yaa namni dhalatee mudannoo dhabu. Mudannoo koo akkas ture. Kilaasii yeroo jalqabaaf hin deemaa ture. Kilaasiin keenyaa fi bakki wal fakkaata safarichi. Kilaasii isaa kan baratu as faashiniin baradhu irratti kilaasii wal fakkaata. Kilaasiin deema jedhee gaafa seenu mana farniicharii seenee iddoo na keessi afaan qabadhee bayadhee soofaan meeqadhaa jedhee maal jedhee sarbarbee jechuudha. Mudannoo koo keessaa kun isa jalqabaati jechuudha. Yeroo gara faashinii kana barachuu dhufteetti chaala mudate jechuudha. Mana barumsaa dhaquuf deemaniyyuu iddoo biraa galuun mudannoo bareedaadha. Mudannoo baay'ee mudachaa nama. Kunillee isaan keessaa tokko yaada akka baratan. Baay'ee namatti tola. Gara dhumaatti gorsa shamarraniif qabdu jiraate maal gorsitaa? Hojii eegaluuf maal gochuu qabu jettee yaadda? Shamarran hojiitti galuudhaaf hojii tuffachuu dhiisuu. Hojiin kamiyyuu hin tuffatamu jechuun hojii tuffatta ta'e jennaan bakka ati ofiif qabdu xiqqoo ga'uudhaaf sitti hir'ata beektaa. Hojii kamiyyuu hojiidhaatti kabajjee immoo itti lixataanii jennaan bakki kamiyyuu nama milkaa'ama jedheen yaada. Shamarraniif gorsiin qabu hojii tuffachuu dhiisuu kaayyoo fi karoora isaanii irratti immoo murannoo qabaachuu jedheedhaan dabarsa jechuudha. Murtoo qabaachuu qabu jettaa jechuudha. Hojii akkamii hojjettu? Meeshaalee akkamii irraati immoo hojjettu gaafa hojii kana hojjettanii jechuudha? Hojiin ittiin hojjetamu xixii wanti jedhamu jira. Deebi'ees immoo carqoota kanadha. Maateriyaaliin isaa hin argama. Kana malees immoo kaartoonii jira jechuudha. Paatarnii wanta jedhamu jira. Paatarnii sana irratti diizaayiniin ashaangulitii hojjedhu barbaade sanaan kaafadha jechuudha. Ergaan kaafadhee booda mureedhanii diizaayinii barbaadeen maashinii dhumatu jira. Maashinii dhuma wayyaa jechuudha. Isatti hodhee gosaan barbaaduun baasaa jechuudha. Yeroo yerootti immoo kireet gootee dhuma paatarnii baastee murtee waan bira wanta xiyyaanne wayiifaa ta'uus hin danda'a. Yaadisii dhufee barreessee ergan fakkiisaa sana kaasee rahadhee booda narkaas ni ta'uu danda'a. Sana irra deddeebi'ee paatarnii koo sana muree wanta barbaadu ashaangulitii gosa barbaadu sana qopheessaa jechuudha. Maateriyaaliin kan barbaachisu xixii, carqii kanadha. Paatarnii immoo murteedhatu diizaayinii barbaaddeen ashaangulitii kee hojjetatta jechuudha. Dura diizaayinerii isaa lafa keessu moo akkamitti hojjetu? Waan hojjechuu barbaaddan sana? Dura diizaayinii isaa gootee fakkii kaasta. Fakkii kaastee erga kaastee booda diizaayiniitti gootee murtee hodhetaa jechuudha. Kanadha immoo maashinii dhumaan. Maashinii. Tole hojii keessanii kan nama biraarraa maaltu adda godhaa?
Wanta adda godhe yoo jiraate. Akkana hojjechina gochaa. Namni hojii mataa isaatii fedhii mataa isaatii qabatee akkasumallee aayidiyaa mataa isaatii qabatee ba'a. Isinillee akkasuma aayidiyaa adda ta'e qabna namarra adda waan jettan yoo qabaate. Adda taanidhatu mul'achuu barbaanne. Yaa namni kan inni hodhu ijoolleen goggobaziin jijjiiruu uffata irrattidha. Gara yeroo baay'ee jechuudha. Ani immoo sanarraa adda yaachisee yaadee akkan hojjedhu kan godhe bakka adda ta'uu barbaadeenidha jechuudha. Namarraa adda ta'uu barbaade sammuumatti fayyadamuudha baay'ee. Akka itti ta'uuf fayyaddeedha. Akka itti ta'uuf gooteedha jechuudha. Wanta haaraa uumuu barbaade. Uumeen kun ashaangulliitii babbareedaa kanaa fakkaatan ni qabatee dhiyaate jechuudha. Tole namatti tola. Egaa nama dinqisiifattu nama fakkeenya siitee hojii dhuunfaa kootti galuuf fakkeenya naatee nama dinqisiifadhu qaba nama jettu yoo jiraatu. Namni dinqisiifadhu haadha koodha. Gobaziidha baay'ee gobaziidha. Hojii seetti baay'eedhuma intini gooti. Baay'ee dinqisiifadhaani akkuma carraa har'aa kana argadhu kan godhe waaqa gadhiisedha jechuudha. Nan dinqisiifadhaanis fakkeenya godhadhe haadha godha. Waan cimaa haadha ofii fakkeenya godhatanii waan ta'an sana ta'anii argamuun baay'ee wanta gaariidha. Tolee egaa gamanummaan galatoomaa inni haadha isheedhaan eegnaa jiraattu. Tolee egaa ijoollummaa keetti maal ta'uu barbaadda turte irra caalaa waan ta'uu barbaaddu yoo qabaatte moo kanuma ta'uu barbaadda turte waan kan hojjechuu diizaayinir ta'uu. Ijoollummaa kootti dhugaa dubbachuu fi nan barbaada ogummaa kana nan barbaada garuu immoo wanta ani yaadetu hin taane wanta waaqni yaadetu ta'a duraan dursa nan yaada dhugumaan ogummaa kana nan barbaadan ture kanarratti hin taane ግን fakkii durumaa kaasiin kaasaa bakka create gochuu fakkii kana luukii irratti baxabbaxee maal jechuu qamisii kana manaan hojjetan ture interest isaa yookiis fedha isaa ijoollummaa waa kaasiin qaba jechuudha. Ogummaa kana ergan guddadhee immoo gara waan haaraatti qayyeeru gara wanta hin jirre wayii creativity godhanii haaraa fiduu uumuutu kan dhufe immoo ergan guddadheedha jechuudha. Kanaafuu ijoollummaa keetti kanatti ta'uuma barbaaddu amma taate jirtaa jechuudha. Dizaayinaruma ta'uu barbaadda. Faashinii kanan barbaadda jechuudha. Kana barbaadan ture. Waan namatti toludha. Addunyaa faashinii keessa kan amma namoonni jiraatu kana ofiin kireet gochuun waan tokkodha. Kanaafuu hojii gaarii qabattee siin jedhu. Tolee egaati namni dhufuu hojiiwwan akkamii hojjettaa gabaarratti hojii akkamii hojjettee dhiyeessitaa kostumeri keedhaa fi warra dhufanii fi dhaabbataaf illee yoo ta'e hojii akkamii hojjettaan. Hojiin hojjedhu ashaangulliitiiwwan nan hojjedha. Ibsee uffatallee create godhee fashion design godhee nan hojjedha. Boorsaa garaagaraa nan hojjedha. Dippii kana irratti hojjechaa jiru immoo ashaangulliitii kanadha. Order gochuun ni danda'ama. Fudhamee gabaa irratti dhiyeeffamuu ni danda'ama jechuudha. Kan inni hojjedhu walumaa galatti amma kanadha. Achi keessa immoo ashaangulliitiin gara caalaa irra caalchisee hojjechaa jira jechuudha. Irra caalaa faashinii hojjetta garuu irra caalaa ashaangulliitii kana kanatu hojjettu jechuudha immoo. Tolee egaa hojii kana hojjechuudhaan isa ta'uu aada jalqaba yeroo jalqabu hojjettee isa ta'uu bu'aa bahii jireenya kee keessa dabartee dhuftee yoo jiraate hojii kana jalqabuudhaaf gara hojii mataa keetiitti dhufuufi jechuudha. Namadha waan ta'eef bu'aa bahiin jiraata. Yaa bu'aa bahii sana keessatti immoo cimtee argamuu qabdadheen yaada. Yaa bu'aa bahiin jiraata garuu achi sana keessatti immoo bu'aa bahii sana keessatti filaaluutu hin taane fiicharii kee yookiis fuuldura kee ilaaltee kaayyoo qabduuf pilaanii qabdu sana irratti xiyyeeffannoo gootee bukkeen gaamaa jechuudha. Yaa chaalenjiin inni bu chaalenjii sana keessa darbame immoo bakka yaadame gaame dheeni yaada jechuudha. Mo'atanii darbuudha chaalenjii sana jechuudha. Chaalenjii harka kenniitu hin taane mo'attee gara pilaanii qabdu sanatti ce'uudha jechuudha. Namatti tola. Gara fuulduraatti hojii kanaan maal hojjechuufaa barbaadda? Wanta fidu yaada addaa yoo qabaatte jechuudha. Gara fuulduraatti amma kan inni hojjechaa jiru ofii dhadhee yookiis ofirratti gabaaf nan dhiyeessa akkasumas orderii kana nan godha. Garuu gara fuulduraatti immoo ana qofaaf otoo taane shamarraniif yookiis hojii dhabaadhuma jechuun namni
hojiin qaqqabne jiran ture. Akka ogummaa kana baratee gara hojiitti seenulee nan barbaada jechuudha. Gara fuulduraatti qofaaf osoo hin taane yaa'u inni namadha. Dhaabbatas ta'uu danda'a. Gaarmentii kan jedhamu jira as keessa. Gaarmentii kan jedhamu hojii nama baay'eedhaaf kenna. Hojii namni baay'een itti deemee argatee hojjetudha jechuudha. Innaa gaarmentii sanatti kun gara dhuunfaadha. Gara gaarmentiitti shamarran biroof illee hojii uumuu nan barbaada jechuudha. Amma nama hojii uumteef qabda moo fi kee hojjechaa jirta? Ammaaf na gargaaru malee uumuutu hin taane na gargaaru. Gargaarsi immoo uumuutu hin taane fiichariitti immoo nan uuma jedhanii yaadaa jira. Gara fuulduraatti namni irra hojjete boriin dadhabu. Dadhabu sirriidha. Hojii kana hojjechuudhaaf ati aarsaa kaffalte maalidha? Maateriyaali kana argachuudhaaf incimuu biyyuma keessaa argattu iddoo bashitan qabdu maateriyaali isaa maal fakkaata? Aannan argachuu irratti ittiin hojjetame. Dhugaa dubbachuuf hojiin kun biyyaaf haaraadha. Jechuun namoonni biraan wanta biraa hojjetu malee hojiin kun biyyaaf haaraadha jechuun haaraa waanuma galeedha jechuudha. Ani immoo hojii kana irratti nama amansiisuuf illee baay'ee cima bartee hojii kana aannan tursiisa yookiis fedhata waan hin qabuufani wanta haaraa kana galchuu barbaade yaa'u galeeras immoo kun garuu maateriyaaliin isaa hin argama. Namni itti amanuu yookiis namni akkamirra gara jedhuutu xiqqoo namatti ulfaata. Yaa'u maal ta'uyyuu bu'aa bahii sana keessa darbame kunaarraas gaameera jechuudha. Maateriyaaliin isaa akka gaariitti biyya keessaa argattee hojjettaa jechuudha. Maateriyaaliin hin argama. As keessaa hin argama. Biyya keenya keessa hin argama. Maateriyaaliin hin argama. Yaa waan barbaadde argattee gabaaf dhiyeessuun asuma keessa jira jechuudha biyya bakkee rakkisnu. Nama rakkisa argachuun jechuudha. Ati hojii hojjettee kana keessatti namni waan itti gammade yoo jiraate dhaabbata hojjettee fi itti gammadanii koomentii si kennan yoo jiraate gosa shaangulixii irratti hojjettu maal fakkaata? Hojiin hojjedhee dhaabbatis ta'e namni dhuunfaa itti gammadee jiraata. Namni dhuunfaa giiftii jechuudha. Giiftii ture. Innaa yeroo taayimii sanatti bareecheedhaan dhiyeesseefii ture jechuudha. Innaa baay'ee manatti gammadanii harkaa fudhatanii jechuudha. Deebisee immoo ordarii namoota godhuu fi ashaanguliitii gosa baay'ee jira. Keessi kan giiftii jira. Deebisees immoo animaalii irratti bineensota fakkeeffame gosa baay'eedhaan jira jechuudha. Sanallee nan dhiyeessa. Sana dhiyeessee namni natti gammade baay'ee jira. Namooti yeroo baay'ee ajajatan namoota akkamiifidha ashaanguliitii kana? Kan dhiyaatuu fi namootni dhuunfaas ajajaan hin argatu. Deebisees immoo suuqii irratti orderiin godhatu jechuudha. Orderii godhatanii gabayaaf dhiyeessu jechuudha. Okay, ofiin fudhatanii? Ofiin fudhatanii isaan immoo gabayaaf dhiyeessu jechuudha. Namoonni kana barbaadan jiraatu karaa isaas argachuu danda'u. Maal of harkaa qabdaa? Akka namni tokko dhufee maal argachuu danda'a si biraati karaa? Okay, namni dhufee mana kootii waan dhabuun qabu. Waan hundumaa ni argata. Karii isaan ittiin argachuu danda'an immoo bilbilli koo jira. Deebi'ee saawwii ta'is jedhanii teelegiraam chaanaalii sababii jiruuf achirraan galanii argachuu danda'u, ajajachuu danda'u. Amma wanti na furkaa dhabeen jiru jechuudha. Guutuudha jechuudha. Hunda fedhii barbaadan yoo dhufanii akka fedhii isaaniitti illee in hojjettu jechuudha. Akka fedhii isaaniitti hin gaggeessinaan eeyyee. Namni kam yoo dhufee waan barbaade argatee deebuu danda'a. Eeyyee akkasidha. Tole, gara xumuraatti waan jechuu dhaamsa dabarfachuu barbaaddu yoo jiraate, nama galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate dabar. Tole, ishee galateem carraa kanaafi dhaamsi dabarfachuu barbaadu wantoota qabadhee dhiyaadhe kana argachuudhaaf bilbilli jira jechuudha. Bilbila sanaa bakka isaaf barbaadanitti deliiveriidhaan iddoo isaan jiran mana isaan jiranitti qaqqabuu danda'a yookiis geeffamuu danda'a. Bilbila chaanaalii koo seenanii argachuu danda'u jechuudha. Wanti hundumtu guutuudha. Nama galateeffatu. Namni galateeffachuu barbaadu. Namni galateeffachuu barbaadu yaa'u duraan dursaa Waaqayyoon hin galateeffadha. Iddoo kanaaf bakka kana nagaa isaatiin Waaqayyoo galanna ta'uun jedha. Waaqa gaditti immoo haadha koodha. Haadha kootiin baay'ee naa galatoomii baay'ee naa jiraadhu. Sadarkaa kanarra ga'u koo si'iileedha jedhaanii haadha koo baay'een jaalladha baay'een kabajasi.
haadha kootiin akkasin jedha obboloota koo namoota na bira dhaabbatan yaadaan karaa hundumaatiin namoota na wajjiniin ta'an hundumaatiinis galatoomaa jechuun barbaada. Atis illee bakka jirtu dhuftee waan gaafattee gaaffii kanatti na taate naa galatoomii naa jiraadhut illee. Atillee guddaa galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a qophii keenya giiftii shoo keessatti shamarran cimtuu tokko qabannee akkasumallee shaangulloota na duddubaran babbareedan akkasii hojjetti Saamrii Toyisetti hojjetti teelegiraam chaanaal ishee illee lixxanii diliigarillee godhachuu hin dandeessu gabanumaan bitadhaatti fayyadamaa isiniin jenna. Qophii kana qopheessuun ana Baabuu Yoseef gama ogummaa kaameraadhaan dabalaa Tolasaa isinii waliin turreerra. Egaa qophiin keenyarraa kana fakkaata ture hanga qophii biraa qabannee torbee walitti deebinutti nagaan tura.